Awo amme dhiira waan ta'e guutuu walitti qabanii waraana yaasu jiran. Ati hoo maal jetteen duuba? Dhiirti gaafa dhalatte duute nuti warri guddanne kun dubartiidha. Maallaqa kiyya kana hadaraa jabeessaanaaf qaba aammeef narraa liqeessa. Biyyaaf hin qabsaa'u na dhiisaa miskiinuu muummatanatti hin qabsaawaa jeetiin dadhabee bar. Dhalaan ganda keenyaa hundi ni qamaati. Barcaasii duuba ni dandeessaati siin fuusisa. Ati duraan dubrummaa ni qabdaa jettee hin gaafanne. Eda milishaan dillisuun mana kee jala maal godhan? Maal jechuudha gaa? Amma yoon ka'ee dhalaa akkatti qamaatu tana fuudhee ganda galchee gandi keenya naa lolan. Biyyaaf qabsooyta jaanii mana kiyya jala bulan. Saatu gatii xaa barbaaddee fiddu malee hin dhufinnaan jee hangammaa sanumaan barbaadu jira bara. Dubrummaa qabdi jeetiin warqii bitee fi dubrummaa irraa dhabe mee ka'ee hidhu. Duuba maaliin akkatti gabbattee mallaa hunda baaste. Isaan fincaaniif mana keessaa gabbaha jaanii na eegaa bulanii. Anis jalan naqeetiin haayilaanduma fincaanaa bula. Ammeen kun baala geedhaa bara kanaan duraa liqiin irraa fuudheetii liqii san dhiira taatuun irraa fudhadhu jeenaaf kennuu jide. Eenyutu ammeen jaartee firraa areejaa. Gaafa duraanii caalaa eege liqiin irraa fuutee kana bar sirrumatti nyaattee ittiin gabbantaltii dubrummaa qabdi jeetiin qarshii 50 baasee warqeetti bitee bar osoon hin beekan. Amma takka taqqamaatuun harkadhe. Ammeen kun maaluma si godhe saa mitiitu wadaa jeettaan gaa rabbi aanuu kadhattu jeetiin fide. Ati tuffitiyya qabdaa bar kan liqinti yesira jirtu akkatti yaada malee kan nyaattee gabbattu. Maal dalaggee jijjiirta akkattuu bifti si jijjiiramte. Yoo si bira teesse rakkoo qaba. Jaartii qamaatee mirqaante wajjin halkan mirqaan cabsatu. Inni mana biyyee keessa galu yaanni inni yaadu hundinuu biyyarraa oliin ka'u jaanii hin dhageenye. Inni takka dubbattu anaa bareedduu buskuta tana fuute aneegumaate na fuuteen akkatti gurraattome jechaa ooltiiti. Kun akkamitti rakkoo. Anuuka jaartii qamaatu fuudhee lubbuutiin yaa'u ibsu daadheetiin. Awo amme dhiira waan ta'e guutuu walitti qabanii waraana yaasu jiran ati akkamiin sin argini? Bilaashuma nama barbaadan malee amma dhiirtiin jirtu bar. Dhiirtiin jirtu yeroo jettu maal jechuu barbaaddeeti? Dhiirti gaafa dhalatte duute nuti warri guddanne kun dubartiidha gaa. Yuuyyaa eda milishaan dillisuun mana kee jala maal godhan? Biyyaaf qabsooyta jaanii mana kiyya jala bulan. Ati hoo maal jetteen duuba? Biyyaaf hin qabsaa'u na dhiisaa miskiinuu muummatanatti hin qabsaawaa jeetiin dadhabee bar. Kan mana kee jala bulan akkamittis hin qabin duuba? Isaan fincaaniif mana keessaa gabbaha jaanii na eegaa bulanii. Anis jalan naqeetiin haayilaanduma fincaanaa bule. Awo amme ati duraan intala dubrummaa qabdu malee hin fuudhu jettee dila kana turte amma hoo akkamitti dubrummaa qabdu harkattee fuute. Mee na dhiisi maaliin fuudhaa miti akka maleen tahe. Akkam taate yaaboo. Intalti dubrummaa qabdi jeetiin qarshii 50 baasee warqeetti bitee bar osoon hin beekin. Ati duraan dubrummaa ni qabdaa jettee hin gaafanne. Dubrummaa ni qabdaa jee gaafannaan eeniin qabanaan jettee bar. Eega dubrummaa irraa dhabdee maaliif hin gaafatin ati dubrummaa hin qabdu maana sobda jetteeni. An gaafannaan gaafaan ijoolleetiin kufee dhiinina keessaa dhume malee nam tokkolleen harkaan nan qabanne dubrummaan hin qabanaan jette. Waysuma shawwaddeen talti. Dubrummaa qabdi jeetiin warqii bitee fi dubrummaa irraa dhabe mee ka'ee hidhuuf bar mirga guutuun qaba. Atiin kun maaliif barumsa dhiistee karaa gubbaa deddeemtasa? Hin dhiifne bar barsiisaatu waan san fiddu malee hin dhufinnaan jee anis waanuma saniin barbaadu jira. Baatii meeqa guutuu maaluma barbaadaaf barumsa dhiiste? Barsiisaatu gatii xaa barbaaddee fiddu malee hin dhufinnaan jee hangammaa sanumaan barbaadu jira bar. Gatiin xaa suni eessuma jirti hangammaa barbaadu jirti. Gatiin xaa xaaliyaan jirti akkumaan itti dhaqee fiduu dhabeetiin barumsumaa ofirraa dhiisee bar. Awo ati maaliif qarshii tiyyata liqii sannaaf kennuu didda ammaffaa qarshii ni qabda. Yuuyyaa kiyya foon keenatti haa godhu waan qarshuma takkallee huun qabu silaa qabaadheessiif hin kenna. Duuba maaliin akkatti gabbattee mallaa hunda baaste? Wahiin gabbadhee hanguma duri. Gaafa duraanii caalaa eege liqiin irraa fuute kana bar sirrumatti nyaattee ittiin gabbatte. Ati hoo maaltu gabbachuus dhoorke? Namni liqii namarraa qabu isaan gabbata. Liqeensi yoomuma naaf galti jee yaada.
qarshii tee yeroon harkadheen siif kennaa tana yaaddee gabbina ifin dhorkinni nyaadhuu gabbadhu atis. Ati tuffitiyya qabdaa bar kan liqin tiyya sirra jirtu akkatti yaada malee kan nyaattee gabbattuuf. Kabajamoo maamila keenya maal as keessummeessu. Maallaqa kiyya tokko kaniin kanaan dura baankii teessan tana kaayeen akkuma jiruu mirkaneeffachuuf dhufe. Maallaqni kee akkuma nu bira keessatti amaanaan akkasumatti siif jira. Maallaqa kiyya kana hadaraa jabeessaa naaf qabaa aammeef narraa liqeessinaa. Kami aammeen kunoo? Aammeen gurbaa ollaa kiyyaa tokko kan Abdalqaadir eegee micceere hin beektu ati. Inni maal siin jee? Ammaan deemee baankiirraa maallaqa liqeeffadhee dalagadheenii tujjaaree si bira kutee si garsiisa naan jee murtiin akka natee na biraa kutee bara. Duuba ati maaltu rakkisee si fide? Isin maallaqa namaaf liqeessitan hin qabdan. Kanaafuu maallaqa kiyya aammetti narraa liqeessitanii bilaashitti waliin nun buusinaa. Aammeen kun maaluma si godhesa? Aammeen kun baala geedhaa bara kanaan duraa liqii narraa fuudheetii liqii san dhiira taatu narraa fudhadhu jee naaf kennuu dide. Aammee kiyya dubra ganda keessanii kanaatu naaf tahee takka laalee na fuusisigaa. Maal isaanii turraasiif tahee amala gaarii qaban jechuun dhageessanumaatu bar irraa nama rareessanumaan jaaladheerraayi. Dhalaan ganda keenyaa hundiin qamaatii barcaasii duuba ni dandeessaati siin fuusisa. Qamaatii yeroo jettugaa. Guyyatti qarshii 300 baastee qamaatii bar sirrumatti qamaatee mirqaantee lulluu buusi. Amma yoon ka'ee dhalaa akkatti qamaatu tana fuudhee ganda galchee gandi keenya naa lolan hoo. Maal jaanii siin lolan gandi? Intala akkatti qamaatu tana fuutee fiddee mootuneessaa dhuftee naan jaammee akkamiin jaan duuba. Tanaa miti tuwwadaa jettaan gaa rabbi aanuu kadhattu jeetiin fide. Awuyyuu yaa huccuu keessaa dhumtee maaluma yaadu jirtasa? Maaluma dalageetiin jiruu tanafarraa jijjiira jeetiin yaadu jira gaa. Ati maal dalagdee jijjiirta akkattuu bifti si jijjiiramte? Awoo aammee kabajaan gaarii dhagaa. Sanuu mana biyyee keessa teessee yaada kanaa yaaddaami? Wayi ana qofaa ka mana biyyee keessa galu jiru atis manuma biyyee keessa galu jirta. Tahullee mana biyyee keessa waan galtuuf maal akka yaaddu adda baafachuu qabdaa bar dura. Maal jechuu dhagaa namni mana biyyee keessa galu yaada akkam yaaduu qaba jaan. Namni mana biyyee keessa galu yaadni inni yaadu hundinuu biyyarraa oliin ka'u jaanii hin dhageenyeeti. Awoo aammee maaliif jaartii firaaritee kophaa teekka cal jettee teessa? Eenyutu aammeen jaartii firaaree jaa? Yoo firaari'uu baatte mee amma eessa jirti? Amma mana isaanii jirti gaa. Eegaa ati fuutee mana isaaniitii baafte mana isaanii taa'uun qabdu sibira taa'uu qabdi maaltu achi geesseesi? Anumaatu mana isaanii firraa geessee dhufe. Maaliif jaartii niqaa godhattee manatti galfatte fuutee mana isaaniitti deebista? Hangaan ani isiif obsee isii danda'e kana akka maatiin isii obsanii isii dandana haa bartu jeetiin fuudhee mana isaanii geessee anummaan biraa dhufe bara. Yoo sibira teesse rakkoo qabaa? Isiin takka dubbattu anaa bareedduu buskuta tana fuute aneegumaati na fuuteen akkatti gurraattome jechaa ooltiiti kun akkamitti rakkoo hin qabne? Ati duraan isii maaliin akkasitti guggubdee gurraattomste? Gaafa mana isaanii jirtu dibata firra kuchiifteeti akkasitti bareeddee buskuta taate aneegaan fuudhee booda moo dibatuma san hundaan bituu dide malee ammaaleen akkasitti gurraattomsaatis. Awoo aammee mee naafi migaa waa'ee jaartii tee taqamaatu san anis amma takka taqamaatuun harkadhe. Anuu ka jaartii qamaatu fuudhee lubbuutiin yaa'u ibsudaadheetiin jira. Ati maaliif jaartii qamaatu barbaadda? Jaartii fuutee bultis seente malee ati wahii qawwee fudhattee dirree lolaa dhaqxee lubbuutii ibsudaata. Anaa guyyaa guyyaan waan dhiiganaaf deebisu hin arkanneetu jaartii qamaatee mirqaante wajjin halkan mirqaan cabsitti bulaa akkamittiin lubbuutii yaa hin sodaanne? Baga firraa gartee dura if sodaatte namni mirqaan cabsi godhee rafaa lubbuun abbaan hin eene amatan eene jaaniimi baguma firraa garte bagee lubbuu ta'e sodaatte sodaachuu qabda.